geggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Naannoon Beenishaangul Gumuz galmeessuuf karoorfate barattoota 300,000 ta'us galmaan walakkaadhaa gadi ta'uu beeksisee jira. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Kan umriin waggaa 22 dubartiin lammii Iraan sababa hijaaba sirriitti hin uffanne jedhamuudhaan to'annaa jala oolte boodarra duute ilaalchisee guutummaa biyyattii keessatti mormii ka'ee itti fufee jira. Qophii dirree dimookiraasii keessatti dhiyaata. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Oduudhaaf gara Bafa Qaaduuttan isin dabarsa. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya qophii keenyatti aanutti ceena. Harka fuunee akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walwaraansa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti waggoottan lamman darbanii fi taasifamaa jiru marii karaa nagaatiin hiikuudhaa fi yommuu hawaasni addunyaa yaalii gochaa jiru kanatti bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti lolli gareewwan lamman gidduutti taasifamaa jiru guyyaa har'aas itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni gabaasnonni sagalee Ameerikaa asoofsiisanii akka jedhanitti adda waraanaa raayyaa bakka Gobbiyyee jedhamu irratti walwaraansi cimaan taasifamaa jira. Bakka magaalaa Waldiyaa irraa kiiloomeetirii 15 fagaatee jiruu fi Alii Wuhaa jedhamu keessa namni jiraatanii akka himanitti torban darbe keessa darbee kan taasifamaa ture lolli gareewwan lammanii guyyaa har'aa garuu cimee itti fufee jira. Lola guyyaa har'aa godina Walloo Kaabaa keessatti taasifamaa jiru kanarratti karaa mootummaa Itoophiyaatii fi karaa humna adda bilisummaa uummata Tigraay irraa ibsi kenname hin jiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsa baasaniin waraanni Eertiraa karaa naannoo Affaariin seenee bakka Barahaalee jedhamutti waraana isaanii irratti lola bane hinjifachuu isaanii akka ibsan Kennedy Abaatee gabaasee jira. Pireezidaantiin biyya Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed erga pireezidaantii biyyattii ta'anii filatamanii booda yeroo jalqabaatii fi Itoophiyaa daawwatanii jiru. Gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa erge akka jedhetti pireezidaantiin Somaaliyaa dhimmoottan waloo irratti muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii wajjiniin marii taasisaniiru. Ibsi waajjira dhimma pireesii muummee ministeeraa Itoophiyaa irraa VOA'dhaaf ergame akka jedhetti dhimmoottan hooggantoonni lamman irratti mari'atan keessaa inni tokko dhimma tasgabbii naannooti. Biyyoottan lamman tasgabbii gaanfa Afrikaa mirkaneessuudhaa fi akka waliin hojjetan waliigaluu isaanii ibsi waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa irraa ba'e kun eereera. Daawwannaan pireezidaantiin Somaaliyaa Itoophiyaatti taasisan haleellaa gareen Al-Shabaabii daangaa Itoophiyaa ce'ee raawwate fashaleessuu isaa erga mootummaan Itoophiyaa ibse torban booda. Pireezidaantiin Somaaliyaa torban filataman keessa Eertiraa deemuudhaan daawwannoo guyyootaa taasisuun isaanii ni yaadatama. Lammiin Eertiraa wallisaa beekamaa ta'e Iyyaasuu Tasfaahunee qibxata kaleessaa ganama magaalaa Finfinnee keessatti balaa konkolaataa isa qaqqabeen addunyaa kanarraa du'aan boqochuu isaa odeeffannoo hiriyootaa fi maatii isaa irraa argame irraa baruun danda'amee jira. Iyyaasuu Tasfaahunee sirboottan adda addaa kan baase yommuu ta'u waltajjii beekamoo irratti sirboota mataa isaatii fi sirboota wallistoota duraanii dhiyeessaa nama turedha. Iyyaasuun obboleessa quxisuu wallistuu beekamtuu Tibarrii Tasfaahunee ta'uunsaa beekameera. Sirni awwaalcha isaa magaalaa Asmaraa keessattis akka raawwatamu beekamee jira. Kunittuu kanaan jiru sirni awwaalchaa wallisaa Maadingoo Afoorqee guyyaa borii akka lakkoofsa biyyaatti guyyaa keessaa sa'aatii 8tti mana amantaa Ortodoksii Qiddist Sillaaseetti akka raawwatamu ibsa koree qindeessa awwaalcha isaarraa ba'eerraa baruun danda'amee jira. Ogeessi seeraa lammii Keeniyaa mana murtii yakkaa addunyaa irratti himatamanii jiran wixata dheengaddaa mana isaanii keessatti du'anii argamuu isaanii gabaasni Maariyaamaa Diyaaloo Naayiroobii irraa VOA'dhaaf ergame ibsee jira. Ogeessi seeraa Pool Gicheeruu dhimma filannoo Keeniyaa bara 2017 wal qabate himannaa pireezidaantii Keeniyaa ammaa Wiiliyaam Ruutootii fi pireezidaantii duraanii Uhuruu Keeniyaataa irratti mana murtii yakkaa addunyaa irratti dhiyaate gidduu seenuudhaan ragaa baatota sodaachisuudhaan kaaniif immoo maallaqa laachuudhaan akka ragaa hin baane taasisaniiru jedhamanii nama himatamanii dhimmi isaanii ilaalamaa jirudha. Gorsaan Komishinii Mirga Namoomaa Keeniyaa Maartiin Maabenjiinaa Gicheeruun dhukkubsachuu isaaniitii fi dhukkuba du'aa fi battalaan isaan geessisu qabaachuu isaanii akka hin beekamne VOA'tti himuun isaanii gabaasameera.
Dubbii himaan mana murtii yakka addunyaa yookiin ICC Faadii Il Abdullah du'a Pool Gichiree ilaalchisee mootummaa Keeniyaa irraa amma ibsi ifa ta'e isaan qaqqabutti dhimmicha irratti akka ibsa kennuu hin barbaanne beeksisaniiru. Filannoo Keeniyaa bara 2017 wal qabatee jeequmsa uumameen lubbuun namoota 1,000 olii darbuun isaa ni yaadatama. Dhimma kanaan wal qabatee pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuruu Keeniyaataa fi itti aanaan isaanii yeroo sanaa Wiiliyaam Ruuttoo mana murtii yakkaa addunyaa irratti himatamuun isaanii ni beekama. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo ammaa Eeshiyaa daawwachaa kan jiran itti aantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Hariis Chaayinaan seera addunyaa qajeelfama irratti hundaa'e haala yaaddessaa ta'e keessa galchaa jirti jechuudhaan imaammata alaa biyya Chaayinaa qeeqaniiru. Kaamilaa Hariis kana kan jedhan miseensota humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi buufata humna galaanaa Yokosuukaa Jaappaan keessatti argamu keessa jiranuu fi haasaa taasisan irratti. Kaamilaa Hariis haasaa isaanii kana keessatti China is undermining key elements of the international rules-based order. China has challenged the freedom of the seas. China has flexed its military and economic might. chaayinaan seera addunyaa qajeelfama irratti hundaa'e tuffachaa jirti. chaayinaan walabummaa galaanaatiin morkataa jirti. chaayinaan olloota ishee miidhuudhaaf humna waraanaaf dinagdee fayyadamaa jirti. haala jeequmsa dhiyeenya kana galaana baha chaayinaaf galaana kibba chaayinaa keessatti taasifamaa jiruuf tuttuqqaa naannoo taayiwaan irratti raawwachaa jirtu argaa jirra jedhanii jiru. Pirezidaantii itti aantuu Kaamilaa Hariis itti fufuudhaanis nageenyii fi tasgabbiin naannoo Taayiwaan barbaachisaa ta'uusaa himanii Yuunaayitid Isteetsi bakkaa fi yeroo seerri addunyaa eeyyamu kamittuu sodaa kamiinuu malee akka qilleensarra balaliituu fi galaana irrattis akka sochootu hubachiisanii jiru. Kaamilaa Hariis kamisa borii gara Kooriyaa kibbaa deemuudhaan pirezidaantii biyyattii Yoon Suuk Ye'ooliin akka wal arganii fi bakka humna waraanaa irraa bilisa ta'ee jiru daangaa Kooriyaa kaabaatii fi kibbaa irratti argamuudhaan akka daawwatanii gabaasameera. Hanga'oonni biyyoottan Awurooppaa ujummoo boba'aa galaana Baaltik jala diriiree jiruu fi Noord Istiriim jedhamee beekamu irratti wanti raawwatame shaaxiraan kan wal qabate ta'uu akka danda'u yommuu ibsaa jiran kanatti gochichi haleellaa ta'uudhaa fi shaaxira ta'uu isaa addaan baafachuudhaa fi qorannoon taasifamaa jiraachuu isaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken ibsanii jiru. Gabaasni guutuu ta'e ammaaf akka hin jirre kan dubbatan Antoonii Bilinken gochi ujummoo boba'aa sana irratti raawwate boba'aan akka galaana keessatti dhangala'u taasise haala inerjii Awurooppaa irratti rakkinni inni uumuu danda'u ammana miti jedhanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii. Hordoftoota keenya jalqaba sagantaa keenyaa irratti rakkoo teeknikaa uumameef nuuf galchaa jennaa kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Ayyaanni Irreechaa fulbaana 21 fi 22 bara 2015tti kabajamuu sababeeffachuudhaan Koomishiniin Tuurizimii Oromiyaa torban Irreechaa jechuun sagantaawwan adda addaa geggeessaa akka jiru beeksisee jira. Daayirektarri Koominikeeshinii Koomishinichaa Obbo Ifabaas Abdul Wahab guyyoota sadan kana sagantaalee adda addaa duudhaaf aadaa Oromoo beeksisaniif hawwata tuurizimii ta'an geggeessuuf jiru jedhan. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi. Bara kana hora Finfinneetti fulbaana 21 hora Arsadiitti ammoo fulbaana 22 bara 2015tti kan ayyaaneffatamu ayyaanni Irreechaa waltajjii sabaa sablammiin biyyattii hawaasni biyyoota ollaarraa itti wal argan akka ta'uuf ka qophii taasisaa jiru ta'uu Koomishiniin Tuurizimii Oromiyaa ibseera. Koomishiniin kun ayyaana Irreechaa kana sababeeffachuun aadaa, duudhaaf bakkeewwan tuurizimii Oromiyaan qabdu beeksisuuf sagantaawwan adda addaa qopheessee jira jedhan. Daayirektarri Koominikeeshinii Koomishinii Tuurizimii Oromiyaa Ifabaas Abdul Wahab. Irreechaa kanatti sagantaa adda addaa guyyaa sadeen as deemu kanatti arra boruu fi iftaan sagantaa adda addaa waa'ee tuurizimii waa'ee aadaa beeksisuu wajjin wal qabatan as magaalaa Finfinnee keessatti qopheessineerra. Kanneen keessaa arra kan jalqabu egzibishinii tuurizimii yeroo jalqabaatiif akka Oromiyaattis dhihatu boru immoo sagantaa Miss Tourism Oromiyaa jedhu lammaffaa isaatii fi Tourism Awardii lammaffaadha kan dhiheessinu. Isaan immoo
irreechaa woog imala irreechaa kan jedhu piyaasarra haga addabaabaayii masqalatti kan namoonni kumaantamaan lakkaaman irratti hirmaatan piyaasarra haga masqala addabaabayitti kan deemu ta'a. Ammas kottaa buna dhugaa kan jiru namoonni 10,000 kan irratti hirmaatan rakabootiin siinii 10,000 qabuu danda'u tolfamee qophaa'ee jira. Namoota 10,000 yeroo jalqabaatiif bunni as addabaabaayii masqalatti akka dhugan taasifamaa jechuudha. Irreecha irratti namoota miiliyoonotaan lakkaamantu hirmaataa kan jedhan obbo Ifabaas jiraattota magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutiif madda galii olaanaadha jiran. Irreecha hora Finfinnee irratti ni argaman jedhamanii yaadaman namoota miliyoona 5. Namootni miliyoonni 5 kun at least namni tokkoon isaa uffata aadaa biturraa jalqabee mana ciisichaa qabaturraa nyaata nyaaturraa 5,000 baasa jedhameeti kan eegamu. Waliigalatti magaalaa Finfinnee qofaaf gara biliyoona 25 galiin dabalataa ayyaana irreechaa kana waliin wal qabatee magaalli Finfinnee ni argamti jedhameeti kan eegamu. Haaluma wal fakkaatuun magaalli Bishooftuutis maallaqa gara diinagdee magaalattii seenu biliyoonotaan kan lakkaa'amani kan qabu. Barri darbe kun yeroo itti nageenyi biyyattii qorumsa guddaa keessa ture waan ta'eef irreechi fuuldura keenyaa kun akka nagaan kabajamuuf hawaasni hundi nageenya isaa tikfachuu qaballee jedhan obbo Ifabaas. Irreechi ayyaana obbolummatii, ayyaana nagaatii, ayyaana galateeffannaa waaqaati. Kanaafuu Oromoon duruu hammataadhaa saba hundaa waliin jiraachuudhaaf duudhaan isaatu kan hayyamuuf. Garuu ayyaana irreechaa kanatti nagaan tasgabbiidhaan akka xumuramu saboota hawaasni magaalaa Finfinneettis ta'e hawaasni magaalaa Bishooftuu sirnaan keessummoota gara magaalota kanaa dhufan kunuunsee akka gaggeessu abdii guddaa irraa qabna. Kana caalaa garuu haala nageenyaa eegsisuudhaaf hawaasni hundi ga'ee irraa eeggamu guddaa waan ta'e jecha haala nageenyaa hawaasni qaamolee nageenyaatti waliin ta'ee nageenya isaa akka tikfatu jechuu yaada dabarsuu barbaada. Sagantaaleen Koomishinii Tuurizimii Oromiyaatiin har'aa eegalanii hanga guyyaa irreechaatti gaggeeffaman Oromoon aadaa, duudhaaf safuu akkamii qaba? Oromiyaanoo waan daawwatamuu fi waan ittiin bohaaramu maal of keessaa qabdi? Gaaffilee jedhaniif kanneen deebii kennan jechuun ibsan obbo Ifabaas. Sagantaa har'a eegalame irratti waa'ee odaa keessummootatti beeksuuf kan argamanii fi biqiltuu odaa oomishuu irratti kan bobba'anii jiran obbo Zinaabu Taakkalees waan jedhan qabu. Biqiltuu odaa qabadheetan gara irreecha irratti nan hirmaadhe viizit Oromiyaan kan qopheesse. Odaa kana yeroo Finfinnee dhufnu wanta kaan irraa addadha. Odaan immoo Oromoodhaaf bu'uuradha. Mallattoo eenyummaa isaati, mallattoo nagaadha, mallattoo tokkummaadha odaani. Odaa kana asirratti dhiyeessuun keenya namoonni mana isaanii fuulduratti haala maaliitiin odaa akka isaan kaa'uu danda'ani. Fakkeenyaaf waggaa 7 guutuu kootiirraa odaan ni taa'a isa fa'aa argisiisuudhaaf namoonni odaa akkamitti mana isaanii keessatti bakka fudhataniitu yaadu namoonni baay'ee bakka toon fudhatiin haala maaliitiin odaa karra isaanii fuulduraa qabaachuu akka isaan qaban argisiisuudhaaf dabalatas immoo odaan jiraachuusaa akka isaan hubatan fi biqiltuun odaa jiraachuusaa akka isaan hubataniif asirratti dhiyaanne. Namni kamiyyuu bakkeewwan tumaa fi lallaba gadaa odaa 5 Oromiyaa keessa eessa akka ta'an akka salphaatti akka beeku taasisuu fi gosoota odaa sana qorachuun baay'isuu irrattis akka hojjechaa jiran ibsan obbo Zinaabuun. Waqtiilee fi ayyaanawwan namni baay'inaan itti wal argu akkasii ammoo gabaa argachuuf muuxannoo wal jijjiiruuf oomishaalee waliif baruudhaaf carraa guddaadhas jedhan. Sagantaaleen Koomishinii Tuurizimii Oromiyaatiin qophaa'an guyyoota itti aananiif sirnoota adda addaatiin kan gaggeeffaman ta'uu ibsa odeeffannoon koomishinicharraa argame. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz bara barnootaa 2015tti galmeessuuf karoorfate barattoota 300 keessaa walakkaadhaa gad galmeessuu isaa beeksisee jira. Kana irratti Naakoon Malkaa gabaasa erge qaba. Hoogganaan biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biiniyaam Mangashaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 kanatti barattoota 300 ol simatanii barsiisuudhaaf yaadanii kanneen keessaa kan galmeessine jedhan akkasitti ibsanii jiru. 301,000 ተማሪዎችን ለመመዝገብ አቅደን እንቅስቃሴዎችን እያደረገን ነው።
barattoota 300 fi 1,000 galmeessuuf karoorsinee sochii taasisaa jirra. Isaan keessaa barattoota 100 fi 21,000 ol galmeessine. Akka karoora keenyaatti guutuutti galmeessuu hin dandeenye. Ta'us ammallee taanaan akka naannootti dadammaqiinsa uummataa garaagaraa taasisuun barattoota hin galmaa'in hafan galmeessuuf tattaaffii taasisaa jirra. Barattootni baatii fulbaanaa kanatti barana barnoota isaanii jalqaban kan bara darbee 91,400 ta'aniin wal bira qabame yommuu ilaalamu dhibbantaa 33 oliin caalmaa qabaa jechuun dubbatan obbo Biiniyaam. Sababoota barattoota galmee irraa dhorkan jedhan keessaas yommuu ibsan የተለያዩ ችግሮች አሉ። በአንድ በኩል 9ኛ ክፍል ተማሪዎች አምና የነበሩ 8ኛ ክፍል rakkoowwan garaagaraatu jiru. Barattoota kutaa 9ffaa sababa qabxiin isaanii ammallee hin beekamneef galmeessuu hin dandeenye. Inni biraa immoo barattoonni sababa dabtaraa fi qalama hin bitannee fi hin galmeessisnellee hin jiru. Waggoota lamaan darban keessatti sababaa dhabamuu nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa tureen barattootni qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii turan 100,000 fi 12,000 ol ta'an gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif tattaaffiin taasifamaa jira kan jedhan obbo Biiniyaam simannaa barattootaa ilaalchisee yeroo ammaa kana haala jira jedhan akkasitti ibsu. ግጭት የነበረባቸው አካባቢዎች ወደ 287 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች በከፊልም በሙሉም የወደሙበት ሁኔታዎች ነበሩ። bakkeewwan walitti bu'iinsi itti turetti manneewwan barnootaa 287 guutuutti akkasumas gariin manca'anii jiru. Yeroo ammaa kana gama mootummaan suphamanii hojiitti galchuudhaaf hojjetamaa jira. Godina Matakkalitti haga ammaa daree barnootaa 53, Asoosaatti 34, Maa'oo Koomoo fi Kaamashitti akkasuma suphamaa jiru. Matakkalitti dhaabbileen miti mootummaa akka UNICEF gargaarsa godhaa jiru. Kuni akka itti fufu gaafanna. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haalli nagaa fooyya'aa adeemus sababa mancaatii manneen barnootaa irra dhaqqabee ture wal qabatee barattoota akka yaadametti gara mana barnootaatti deebisuudhaaf hin danda'amne jechuun dubbatan. አሁን ከማሺ ዞን ላይ ወደ 40,000 ተማሪዎችን መዘግበን ብለን ያቀድነው 10,000 በላይ ተማሪዎችን መዝግበናል። Godina Kamaashitti barattoota 40,000 galmeessuuf karoorfannee 10,000 galmeessinee jirra. Matakkalitti barattoota 40,000 ol galmeessisneerra. Maa'oo Koomootti barattoota 4,000 ol galmeessineerra. Jalqabbii gaariitu jira. Barattoonni hafanis ni galmaa'uu jennee yaanna. Bakkeewwan barnootni itti jalqabame akkasumas itti hin jalqabamnellee jiru. Mootummaan naannichaa dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa wajjin ta'uun hojjetaa jiraachuusaas kan isaan dubbatan. Haa ta'u malee gargaarsichi gahaa mitii jedhu obbo Biiniyaam. ከዚህ በፊት እኛ ክልል እንደዚህ አይነት ለዳብታር ለሌላ ልመና አልነበረም። ከዚህ ከግጭት ጋር ተያይዞ ግን naannoo keenyatti kanaan dura kadhaan barruulee fi meeshaalee barnootaa biroo hin jiru. Haa ta'u malee sababa walitti bu'iinsa ta'een namoonni buqqa'an rakkatan ni jiru. Ammallee gama dhaabbilee garaagaraan deeggarsi taasifamaa jiraatullee gahaa miti. Ammallee hundumtuu waanuma danda'uun daa'imman bor abdii biyyaa ta'an kana gargaaree akka mana barumsaatti deebisu waamicha koon dhiyeessa. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota lamaan darban keessatti namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman 400,000 fi 75,000 ol ta'an keessaa kanneen 200,000 fi 65,000 ol ta'an gara qe'ee isaaniitti deebisamuu mootummaan naannichaa ibsee ture. Hoogganaan biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biiniyaamis barattoota hanga ammaa gara qe'ee isaaniitti hin deebisamin jiran bakkuma isaan jiranitti akka barnoota isaaniitti fufan ni taasifamaa jedhan. ትምህርት የሚሰጠው ህዝብ ባለበት ነው። ባዶ ሜዳ ላይ ህዝብ ያልተመለሰበት ቦታ ላይ የሚሰጥ ትምህርት አይኖርም። Barnoonni kennamu bakka namni jirutti malee dirree irratti miti. Kanaafuu bakka buqqaatiin jiru garuu hin deebinetti manneen barnootaa achi jiran waliin taanee akka achumatti baratan haala mijeessaa jirra. Galmeen barattootaa hanga baatii fulbaanaa bara 2015tti kan itti fufu ta'uu dubbachuudhaan baatii onkololeessaa keessa immoo barnootni guutuutti akka jalqabamu ni hojjetamaa jechuun dubbatan. Sababaa dhabamuu nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota lamaan darban keessatti uumame wal qabatee manneen barnootaa dabalatee bu'uuraalee misoomaa manca'an kanneen biroo deebisanii ijaaruu fi buqqaatota deebisanii dhaabuudhaaf birriin biiliyoona 38 ol akka barbaachisu qorannoodhaan mirkanaa'uusaa mootummaan naannichaa beeksisuu ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii torbanii dirree dimookiraasiitti ceena. Lama Mahisa Amini itoo harka poolisii Iraan jirtu du'uun ishee mormii guutummaa biyyattii keessatti ka'e ammallee akka itti fufu taasisee jira. Mahisaan haguuggii yookaan hijaaba sirriitti uffachuu dhabuun poolisii eegdota safuutiin kan qabamte hidhamte yoo ta'u du'a ishee hordofee mormii guddaa kanarratti mormitoonni hanga fuula dura
Aanga'ootaatti hijaaba ofirraa baasanii gubuu gahanii jiru. Gabaasaa Araash Arbaasaadii jaallanni dhiyeessa. Kun bara dhiigaati jechuudhaan hiriirtonni Teheraan keessatti dhaadatan. Waraanni daandii magaalattii keessa yeroo fiigaa jirutti Iraan du'a shamarree ganna 22 Maasaa Amiin hordofee jeeqamsa siviilota yookaan namoota nagaa jumlaan gaggeeffamuun torban lammaffaa keessa jirti. Amiiniin jalqaba baatii kanaa seera safuu haalaan beekamneen cabsuu isheetiin to'annaa poolisii jalaa badde. Guyyaa 3 booda du'aa isheet argame. Iraan akka jettutti qorannaan akka gaggeeffamuuf ajaja kennitee jirti. Riippaabilikaa Islaamaa kan Iraan irratti waamichi haaromsaa taasifamaa jiraatus gidduutti du'a Amiinii hordofuudhaan deeggarsa addunyaa irratti heddummaataa jira. Hiriirri mormii guutuu addunyaa kun yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa isa magaalaa Niiwuork keessatti gaggeessaa jiru waliin walduraa duuba dhufe. Achittis pireezidaantiin Iraan Ibraahim Raayisi haasawaa dhageessaniin qoqqobbiin biyyootii gama dhihaa Iraan irra kaa'an meeshaa jamaa barbadeessu kan uummata Iraan irra kaa'amedha jedhaniiru. Kana malees waliigalteen nukuleeraa Iraan kan bara 2015 biyyoonni addunyaa irratti humna guddaa qaban tolfatan sana laalchisee marii itti deebi'uuf fedhiin akka jiru ibsan. Seenatarri Riippaabilikaanotaa Jaan Braaso televiziyoona ABC jedhamuuf torban kan akka ibsanitti kun dogoggora guddaadha. Iran is a state sponsor of terrorism. They continue to claim death to America. Iraan mootummaa shororkeessummaa leellistudha. Ameerikaaf du'atu mala jechuudhaan itti fufanii jiru. Meeshaa waraanaa kan niikuleeraa akka qabatan hayyamuu hin dandeenyu. Yeroo hundumaa bulchiisi jiru waliigaltee niikuleeraa yookiin waliigaltee kamiyyuu Iraan waliin taasifamuuf garmalee fedhii akka qabu natti dhaga'ama. Tokko qabachuun gara fuulduraatti deemuu hin qabnu jedheen yaada. Bulchiisi jiru doolaarii biliyoona 10 hedduutti lakkaa'amu Iraanitti erguu barbaada. Akkan yaadutti kun Ameerikaaf waan gaarii miti. Hiriirtonni poolisii waliin walitti bu'an uummata duratti haguuggii mataa gubuun diddaa guddaa Iraan keessatti agarsiisaa jiran. Bulchiinsi Baayiden marii niikuleeraa irratti gaggeeffamuuf cicha qabu kan ibse yoo ta'u hiriira mirga dubartootaaf gaggeeffamus kan deeggaru ta'uu ibseera. Gorsaan nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets Jeek Sullivan dilbata darbe televiziyoona ABC jedhamu irratti akka ibsanitti. They do reflect a deep-seated and widespread belief among the population of Iran, the citizens of Iran, the women of Iran, that they deserve their dignity and their rights. Hiriirtonni kun uummata Iraan lammiilee Iraan dubartoota Iraan biratti amantaa gadi fageenya qabuu fi bal'aatee jiru calaqqisiisu. Kunis kabajaa fi mirga isaanii ta'uu malu kan of keessaa qaba. Kana malees Ameerikaan haala ifaa fi jabaateen ifatti karaa pireezidaant Baayidenii yaa'ii tokkummaa mootummootaa irratti ibsaniin seera mirga namummaa kan waliigalaa addunyaa lammiiwwanii fi dubartoonni Iraan keessaaf akka ta'u bakka bu'uun dubbatan. Iraan mirga dubartootaa gama kabajsiisuun addunyaa irratti tarree kaa'ame sadarkaa gadiirra jirti. Akka gabaasa walgahii dinagdee addunyaa kan bara 2020 ba'eetti Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Siiriyaa, Paakistaan, Iraaqii fi Yemen qofatu haala hamaa keessa jira. Dubartoonni Iraan keessatti hijaaba malee uummata duratti ba'anii qabaman waggootaaf hidhamuu malu. Mormiin uummataa guddichi kan yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru kanaan hiriirtonni kurna hedduun ajjeefamaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina. Lola waggaa 3 kan bara 2017 irratti Iraaqii fi Siiriyaa keessatti mo'amuu fi kufaatii dhaqqabsiise sana booda gareen shororkeessotaa ISIS kanneen maqaa Daesh jedhamuun beekamu deebi'ee gurmaa'ee dhiibbaa isaa babal'isuuf yaalaa jira. Akka gabaasa dhiyeenya kana tokkummaan mootummootaa baasetti balaan kun keessumaa ardii Afrikaa keessatti cimaadha. Sababiin isaas Daesh ardittii keessatti naannoo giddugaleessaa
gama kibbaa fi gama dhihaa keessatti hidda gadi fageeffachuuf waan hojjetaa jiruuf jedhameera. Gareen shororkeessotaa kun wiirtuuwwan kutaa ijaaree guutummaa Afrikaa keessatti naannolee tasgabbii dhabiinsi jiru uumaa jira. Biyyoonni Afrikaa gara 20 ta'an sochiin akkanaa kan isaan mudate yoo ta'u, kanneen biroo 20 ol ta'an immoo gargaarsa loojistikaa akkasumas maallaqaa fi qabeenya biroo walitti fiduuf kan oolan ta'u itti gaafatamaa sagantaa farra shororkeessummaa Komishinii Gamtaa Afrikaa duraanii fi yeroo ammaa immoo Inistituutii Qorannoo Nageenyaa jedhamuun beekamu keessatti qorataa gameessa akka ta'an Maartiin Eewee ibsanii jiru. Afrikaan wiirtuu sochii Daa'ish qofa otoo hin taane gara fuula duraatti hegeree hoogganoota leellistoota Islaamaa ta'uu akka dandeessus Maartiin akeekkachiisanii jiru. Waan biraa jiru immoo jedhan Daa'ish yookaan ISIS keessumaa biyyootii qabeenya uumamaa hedduu qaban kan akka Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti of hundeessuudhaan qabeenya uumamaa jiru sochii hamaa gaggeessan maallaqaan gargaaruuf fedhii guddaa qabu. ISIS'if kanneen biroo walitti bu'iinsa, kufaatii bulchiinsaa, jeeqama siyaasaa, walqixxummaa diinagdee hawaasaa dhabamuu fi komii mudataniin fayyadamuudhaan hordoftootaa fi qabeenya hawachuu akkasumas haleellaa shororkeessummaa kakaasuuf qindeessuutti fufanii jiru jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhimmootii siyaasaa addaa ta'aniif gorsa gameessa ka ta'an Ambaasaadder Jeffrey Delarantes. Shororkeessummaa Afrikaa naannolee adda addaa keessatti dabalaa dhufuurra